Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo yuutuubii Abdusee jalatti argamtanuu nagaan keessan isiniif haa baay'atu. Har'a wanti dubbatan hin jiru baay'ee tokkoon boo'e keessa konna gubate wallahi sirba hacaaluu tokko dhaggeeffadhe. Warri amma sirba hacaaluu hundeessaa albama isaa keessa hattanii gadi baastan baay'ee tokko isinitti gadda akka nama tokkotti yoo dogongoraaf ta'e rakkoon qabu garuu yoo hannaaf sirba hacaaluu kana yuutuubiitti hin dalilachuudhaaf keessaa tokko hattanii gabbaastan hedduu tokko isinitti gadda akka oromummaatti nama du'a hacaaluutti hin gaddeen isiniin jedha. Kanaafuu warri sirba hacaaluun dhaggeeffatin sirbisaa inni albama guutuu keessatti qabatee dhufaa jiru waan onnee nama tuquudha. An akka waan har'a inni du'etti imimmaan kan koo qabachuun dhabe sirbasa. Sintu dhadhaabbatanuuf ta'e akka nuti har'as geenyuuf galatoomaa sirba hacee keenyaa dhaggeeffadhaa itti bu'aara keessaa waliif ergaamaaf maaliif hin fe'inaa yuutuubii irratti erga gadhiifamee warri feetanis kaasa walumatti albamiin guutuunsaa gadi bahee maatii isaatiif ijoollee isaatiifis waan bu'aa qabuuf yoo isin amma jalaa yuutuubii irratti ittiin daldalattan bu'aan inni argamsiisus hin jiru waa tokko bu'aan qabu. Kanaafuu sirba isaa warri amma yuutuubii xixiqqaa irratti fuutanii fe'aa jirtanu sirba hacaaluu hundeessaa kana kalaas kaasanii jiru warri poostii godhanillee isinis kaasaa. Isinillee kaasaa. Maaliif kaasuu qabdu? Kaasaa gaafa jedhamtan wal dhagaa Oromoo. Sirba hacaaluu hundeessaa amma viidiyoodhaan audioodhaan sirba galatoomaa jedhu albama keessaa albama tokko laaxee tokko jechuudha keessaa feetanii jirtu yuutuubii kanarratti anu amman arge sirbisaa baay'ee namatti tola garuu guutuu isaa gadhiisaa warri sirba hacaaluu kana hojjechiisaa jirtan har'a ji'a 8 fayyaa otuu isin eegnu hojjetaa jirra numa maxxansina jedhaa turtani gaafa miidiyaa irratti dhiyaatanu hanga yoonaatti illee turuu keessan shakkii keessa nama galcha waan sodaattan fakkaata hin sodaatina ummata Oromootu isinii wajjiniin jira warri sirba hacaaluu hojjettanii of harkaa qabdanii gadi baasuuf sodaattanii taatan gadi baasaa ummataan gaa isiniin jedha. Kanamarraa ka'uudhaan ijoolleen baay'een immoo Farahan Abdusalaam akka gantuutti fuutanii feesbuukii kana irratti suuraa gadi gaggalchitanii walirratti hin duulina. Waan gaarii namni baay'ee hojjete jecha dogongoraa tokkooti walirratti duuluurraa maaliif godhe dogongoraa jedhaati yaada wanti inni hojjete hojii gaarii hojii kumaa olatu jiru dogongora inni waan kana poostii godhe kaaseeyyuu yaada isaa ibsatee dhiifama gaafate sababa kanaaf poostii goonee ture akkanatti immoo deebisnee kaasnee dhiifama isiniin jedhe kanaan achi nuuf fannifami jechuun immoo warri lakkii Farahan Abdusalaam gantuudha maaloo jettanii irratti duultan Oromoon keenya rakkoo akkanaa dhiisa rakkoo akkanaa dhiisuudha qabdu maaliif waan namni erga of kennee qabsoo keessatti maatii ofii biyya keessatti kennee of wareegee Oromoodhaaf halkanii guyyaa qabsaa'u dhiiftanii waan namni dogongora xiqqoosi yoo poostii godhes akka uummanni Oromoo dhagahuuf malee waa miidhaa wayii hacaaluu irraan ga'uudhaaf yookiin ofii waatti argachuuf miti. Wanti gadhiifameef akka sirbi sun uummata bira ga'uuf tureera dhugaadha nu bira gahuusaa eegaa jirra sirbi hacaaluu hundeessaa otuu nu bira gahee hedduu tokko jaallan hedduu tokko itti gammannas. Sababa kanaaf Farahan Abdusalaam wanti gantuu jechisiisu wanti itti duulchisu wayii hin jiru Oromoo kiyyaa. Sirba hacaaluu immoo yoo dhaggeeffattan maraachuun dhiiftan wallaahi an boohee keessi koo na gubate akka waan hacaaluun har'a jirutti gaafan sirba kana dhaggeeffadhu. Galatoomaa galatoomaa isintu har'aan nu gahe dhadhaabbatanuuf ta'e akka nuti har'a geenye ay hacee kiyya utuu jiraatti ati maaluma gubaa onneen nutti qabate gubaa akkana an takka gubadheen beeku kan hacee kun maatii koo keessaa namni baay'een du'eera hiriyoonni koo du'aniiru takka keessi koo gubatee akkanatti akka gubatetti hafeen beeku garuu kana caaluu waan isaan beeku dhugaadhaan waan inni Oromoof kenneef qabsaa'uuf keessi keenya gubatee kan hacee kan
akka hin dandeenye garaango ni beeyti kanaaf roorrefte naggaabbamume si gaabba wantundi silaa ni darbaa garaanaaf kenni siif kenne waanuma yaanni na goote otuma hin laalee maal qaba maal rakkattee inni boontiyoo jaalatamtuu ni koostiyoo wayyaa ceekiyyaa maalo Farhaan Abdusalaam irratti hin duulina Oromoo kiyya abdiinuun kutachiisina kan asii hacaaluudhaaf gubannu asii immoo nama Oromoodhaaf sagalee ta'u gaafa hamilee cabsinu keessattuu girrisaan kun gite tokko nama aarsetu dhugaan isin jedha girrisochi maal isin rabbi haati akkuma maqaa keessanii girrisuma ta'aa jirtu bar girris uma tokko xiqqoo argannaan ajandaa gootanii namarratti girrisu dhumarratti ammas wanti inni sun hubachiisuu barbaadu waan kaleessa sooshaal miidiyaa irratti haasa'amaa jiru san waahii Ustaaz Alii Sufiyaan arrafameedhaan barreeffaman nama biraa bakka biraatti arrabse koomentii sana fidanii poostii Alii Sufiyaanii walitti hidhanii Abdussee irratti duuluu barbaadanii warri biltsiginnaa kun maaliif Abdusseen baay'ee dhiiga jara dhaabee jira amala koo keessatti sodaa namaan qabu biltsiginnaatti gaafa muddu jarri waan godhan gaafa dhaban maqaballeessaa fi waan adda addaa kanaan hamilee nama cabsuu barbaadu hin danda'amuuf garuu hamilee nama cabsuun Abdussee ustaaza arrabse jedhanii narratti dhuunchisuudhaaf akka waan ummanni Abdusseen ustaaza arrabse jennaan dhageettii dhabsiisu tokkotti waan adda addaa shooppiidhaan godhaa jiru kanallee hin dogongorinaa isiniin jechuu barbaada sirba hacee keenya ammoo warri amma wanaatti gadi isiniif baafna jettanii gurri keenya gadi eeguu jiru guutuu albamiisaa fidaatii gadi nuuf dhiisaa gurra Oromootiin nuuf gaha Oromoon Hacaaluu baay'ee jaallata sirba isaa dhaggeeffateen quufu kanaafuu dhaggeeffatee irraa baranna Hacaaluun barsiisaa keenya qabsootti nu kakkaasa maalummaa keenya nu barsiisa sirbaan weellisaa qofaa miti Hacaaluun barsiisaadha barsiisaa jaalalaa barsiisaa qabsoo barsiisaa Oromummaa waa meeqaati sababa kanaaf sirba Hacaaluu sana qabdanii irran taa'ina maalo warri baasanis sababa isin hanga yoonaa turtaniif eeganii dadhabanii albamii sana keessaa tokko gadi baase Farhaan illee gadi baasuun isaa irraa ajandaa ta'e isinis akkasin ajandaa isin irratti bamne isin irratti duulu nuun godhinaati sirba Hacaaluu sana fidaatii gadi baasaa isiniin jennaa warri nu dhagaa jirtan hundi keessanuu sirba Hacaaluu yoo dhaggeeffattan miira keessan qabachuun dandeessan dhugaan isiniin jedha hedduu tokko gara nama waada hedduu tokko kurrifadhu isin jedha dhugaan isiniin jedha galatoomaa waliif daddabarsaatii laayik sheer godha